Mootummaan Itiyoophiyaa qorannoo shororkeessummaa gaazexeessitoota EBS irratti gaggeeffamaa jiru akka dhiisu CPJ'n gaafate. Koree eegumsa gaazexeessitootaa CGP'n mootummaa Itiyoophiyaa qorannoo yakka shororkeessummaa gaazexeessitoota EBS 7 irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabu gaafateera. Garichi yeroo kana ibsutti hanqinni naamusa gaazexeessummaa uumameef deebiin laatamee madaalawaa miti jechuunis kaaseera. Dhaabbatichi ebla 9 ibsa baaseen gaazexeessitoonni kunneen sagantaa EBS boqonnaa haaraa bitootessa 23 darbee kan Burtukaan Tamasgen bara 2020tti barattuu yuunivarsiitii osoo jirtuu namoota dhuunfaan uffata waraanaa uffachuudhaan butamtee akka gudeedamte itti himtee wal qabatee himamuu isaa kan kaafameera. Ergasii mootummaan sagantaa kana soba uume jechuudhaan kuffisuu dhaabbatichi gabaaseetiin jira. Bitootessa 27 Burtukaan dhaabbata mootummaa kan ta'e Ethiopian Broadcasting Corporation EBC irratti kan dhihaatte yommuu ta'u achitti himata guyyoota dura dhiheessite soba kan jettuu fi ofirratti ragaa bahuu jedha dhaabbatichi. Falmii gaazexeessitootaa kun guyyaa tokko booda hundeessaan EBS Amaan Fessaatsiyoon dhiifama gaafachuudhaan miidiyaan kun qophichi soba uumame ta'uu erga sagantichi qilleensarra oolee akka beekan himeera. CPJ'n abbaa taayitaa miidiyaa Itiyoophiyaa sagantaa boqonnaa haaraa hanga tarkaanfii sirreeffamaa fudhatutti ebla tokko irraa kaasee dhorkuu isaa hubachiisee ture. Sagantichi qilleensarraa ugguramus poolisiin akkaataa seera farra shororkeessummaa Itiyoophiyaatiin qorannoo itti fufee waan jiruuf Burtukaanii fi gaazexeessitoota kunneen guyyoota 14f to'annoo jala oolchuun gabaafamee ture. Qindeessituun sagantaa Afrikaa CPJ kana kan turte Mootokii Muumoo EBS irratti duraanuu tarkaanfiin bulchiinsaa fudhatamuu eeruun himannaa shororkeessummaatiin gaazexeessitoota hidhuun hanqina naamusaa gaazexeessummaa uumameef deebii wal madaaluu miti jechuunis kaahaniiru. CPJ'n sanadoota mana murtii gaggeeffame wabeeffachuudhaan poolisiin gaazexeessitoonni kunneen gareewwan finxaaleyyii jedhamee ibsame kan naannoo Amaaraa keessatti socho'an waliin qindaa'uudhaan wal dhabdee kakaasuu heera mootummaa kan balaadhaaf saaxiluu fi mootummaa humnaan kuffisuudhaaf yaalaa jiru jechuudhaan himachuun isaa ibseera. Garichi kun akka jedhetti Burtukaan maqaa yuunivarsiitii wanti itti mudate jedhamee kan hin kaasnee fi haa ta'u malee namoonni sagantichi hordofan dhaabbatichi yuunivarsiitii Dambidolloo kan bara 2019 keessa barattoonni saba Amaaraa itti butaman ta'uu ibsuu isaaniitiin himeera. Garuu yuunivarsiitichi Burtukaan gonkumaa barattuu kan kootii miti jechuudhaan haalee jira. Gareen kun ibsa akka baasetti abukaatonni gaazexeessitoota seera farra shororkeessummaatiin osoo hin taane seera miidiyaa Itiyoophiyaa akkasumas labsii haarawaa jibbiinsa ittisuudhaaf kan tumame jalatti ilaalamuu qaba jechuudhaan hanga ammaatti gaazexeessitoota kanaaf falmaa jiraachuun isaa beekameera. Oduu biraatiin obbo Geetaachoo Raddaan Jeneraal Taaddasaa Warradaan rakkoo walxaxaa isa kana eeggatu furuudhaaf jabaatee hojjechuu akka qabu dhaamaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan kan filataman Jeneraal Taaddasaa Warradaa rakkoo naannichaa fi paartii TPLF keessa jiru furuudhaaf qormaanni guddaan akka isa eeggatu obbo Geetaachoo Raddaan himanii jiru. Obbo Geetaachoo Raddaan kanaan dura pirezidaantii bulchiinsa yeroo waggaa 2 naannessaa kan turan yommuu ta'u waliigaltee Piriitooriyaa booda naannicha keessa kan turan obbo Geetaachoo Raddaan torbaan kana yeroo aangoo isaanii fixuudhaan Jeneraal Taaddasaan bakka isaanii bu'aniiru. Obbo Geetaachoon turtii BBC waliin taasiseen rakkoolee walxaxoo naannoo Tigraay fi dhaaba TPLF gidduu jiru qormaatawwan isaa mudatanii fi rakkoolee jajjaboo Jeneraal Taaddasaa eeggatudha jechuunis kaaheera. Turtii gaggeessummaa waggaa 2 keessatti wanti hin milkoofnee fi itti gaabban yoo jiraate kan gaafataman obbo Geetaachoo Raddaan keessumaa namoota sababa wareera yookaan waraana gaggeeffameen buqqaan deebisuu dadhabuu isaaniitiin gabbiin guddaan akka isaanitti dhagahame himaniiru. Qacarraa ta'ee naannoo Tigraayitti aangoodhaaf jecha wal danquu waan jiruuf kana akka galmaan hin geenye danqaa ta'eera jechuudhaan qaama siyaasaa Tigraay rakkoo naannicha keessa galeedhaaf sababa ta'e ta'uu isaanii gaabbuu isaanii himaniitiin jiru. Walqoodinsii fi waldura dhaabbannaan qondaaltota TPLF gidduutti uumame hojii isaanii danqaa ta'e akka ture obbo Geetaachoo Raddaan waggoota 2 darban irratti deddeebiidhaan ibsaa turuun ni yaadatama. Obbo Geetaachoon aangoo gadi lakkisuudhaaf sababni ijoon maalidha jedhamanii gaafatamanii qondaaltonni siyaasaa fi waraanaa naannichaa dhiibbaa uumuu yookaan dhiibbaa gochuu bira darbee shira xaxaa turan jechuudhaanis dubbataniiru. Gaggeessitoonni siyaasaa bulchiinsa kiyya danquudhaaf waan danda'an hunda gochaa turan yoo jedhu gaggeessitoonni waraanaas hanga tokko qaama kanaati yeroon bulchiinsa yeroo waggaa 2 fi kan dhumaanis sababa biraa akka ta'e himeetiin jira.
aangoorraa ka'uu kiyyaaf sababa hedduutu jira kan jedhu hoogganaan duraanii kun garuu sababni ijoon rakkoo dheebuu aangoo keessoo paartichaa TPLF jidduu jirudha jechuunis ni kaasam. Jeneraal Taaddasaa Warradaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa ta'anii muudamuun naannichaa fi kamaalii akka fidanii jedhamanii yoo gaafatan obbo Geetaachoon Jeneraal Taaddasaan qaama rakkoo naannichaa mudateef inumaayyuu itti gaafatamummaa guddaan akka isaan irraa eeggamu himaniiru. Waa'ee kanarratti baay'ee hubachuu kan hin barbaadu yoo jedhu akkaan nama wantoota bulchiinsa kiyyaa keessatti raawwataman hedduuf itti gaafatamaa ta'etti bakka itti dhaabeerraa ka'ee akka itti fufuun eega jechuunis kaaheeram. Wantoota hedduutti kufaatii mudataniif eenyu caalaa itti gaafatamaa isa jechuudhaaf Jeneraal Taaddasaatti quba qabaniiru. Gama biraatiin ammoo rakkoolee walxaxoo naannichaatti Jeneraal Taaddasaan akka harka keessaa qaban akeekan furuudhaaf waan addaa yookaan maajikii hojjechuu akka gaafatu dubbataniitiin jiru. Rakkoo paartichaa furuudhaaf ulee kana kan hojjetan qabatee dhufuu qaba jechuudhaan dheebuu TPLF aangoo qabu irraa qormaata guddaan akka isa eeggatus dubbataniiru. Qormaatawwan isa mudatan keessaa tokko dheebuu aangoo dhuma hin qabnee fi fedhii aangoo to'achuuf TPLF qabudha yoo jedhan kana furuudhaaf dandeettii gahumsaa qabaachuu dhiisuu isaa waan teenyee ilaallu ta'a jechuudhaan dubbataniiru. Jeneraal Taaddasaan bulchiinsa obbo Geetaachoo Raddaa jalatti itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan tajaajilaa turaniiru. Rakkoolee kufaatii bulchiinsa yeroo duraanii furuudhaaf amma gahee Jeneraal Taaddasaa ta'uu himuun bulchaan duraanii kun dubbata. Jeneraal Taaddasaan qaama rakkoolee kufaatii naannoo Tigraay mudate erga ta'anii maaliif aangoo gaggeessummaa akka isaanitti kennamuuf deebii yeroo kennanitti Geetaachoo Raddaan sana murteessuudhaaf aangoo akka hin qabne himaniitiin jiru. Murteessuun aangoo isaa akka hin taanee fi yeroo muummee ministeeraa waliin mari'ataa turanitti namoota aangoo qabachuudhaaf wal falmaa turan kana caalaa akka inni bakka kanaaf malu dhiheessee ture. Kanaaf aangoo murteessuu kan qabu muummee ministeeraati yoo jedhu kanaaf kanan gochuu danda'u Taaddasaan rakkoolee nageenyaa diinagdee fi siyaasa naannichaa mudatanii jiran akka furu namoota buqqaan qe'ee isaaniitti akka deebisuu fi daangaa naannoo Tigraay heeraan beekamu akka kabajamu akka gochuun isarraa eegamu jechuudhaan qubatti qabeera. Obbo Geetaachoo Raddaan yeroo aangoo isaanii erga xumurame kana booda siyaasa keessaa bahuu danda'u jechuudhaan obbo Geetaachoon turtii BBC waliin taasisaniin siyaasa akkuma salphaatti keessaa bahuu akka hin dandeenyee fi kanumaayyuu gulantaa kamirrattuu haa ta'u siyaasa keessatti enuma itti fufa jechuunis dubbateera. Jireenya uummata Tigraayiif waan gaarii fiduudhaaf gumaachuu itti fufa jechuunis kaaheera. Garuu duubiraatti yoo dabarru komishiinichi naannoo Amaaraatti qaamolee hidhatanii bosona jiran ajandaa fudhachuudhaaf akka haala mijeessu ibseera. Komishiiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa dhalattoota naannoo Amaaraa sababoota garaagaraatiin hidhamanii jiran kanneen hidhatanii bosona seenan akkasumas kanneen biyyaa baqatanii waa'ee naannichaa fi biyya isaanii irratti yaada akka laatan haala mijeessuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibsa godheera. Komishiiniin marii biyyaalessaa naannoo Amaaraatti hojii ajandaa walitti qabu geggeessaa jiraachuu torbee kana keessa jalqabeera. Haaluma kanaanis guyyaa har'aa mariin qooda fudhattoota hirmaachise taa'amuu kan eegalee fi mariin qooda fudhattoota kanarratti haasawa baniinsaa kan taasisan Komishiinara Malaakuu Waldamaariyaam komishiinichi kana hojiirra oolchuudhaaf kutannoo akka qabus mirkaneessaniitiin jiru. Komishiinichi marii uummataa bal'aa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti taasifameen haala hirmaachisaa fi hunda hammataa ta'een ajandaa walitti qabaa turuu isaanii yaadachiisaniiru. Naannoo Amaaraatti adeemsi ajandaa walitti qabuu fi bakka bu'oota yaa'ii marii biyyaalessaa irratti hirmaatan filachuudhaaf bitootessa 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee adeemsifamaa akka jirus ibsa kanarratti dubbataniiru. Komishiiniin marii biyyaalessaa naannoo Amaaraa dabalatee sadarkaa biyyaatti lammiilee hidhatanii bosona jiran akkasumas hidhaa fi baqattummaa biyya alaa jiran adeemsi marii tokkichaa fi bu'a qabeessa ta'e kanarratti akka hirmaatan haala mijataa uumuudhaaf tattaaffii taasisaa jiru itti fufa jechuun kaaheera. Komishiinar Yoonaas Adaayyee gama isaaniitiin mariin adeemsa dhugaa barbaadu akka ta'e kan himanii fi dhugaan wal dhabdee walitti bu'iinsa yookaan qawweedhaan hin argamu kan jedhan Komishiinar Yoonaas Adaayyee dhugaan kan argamu marii qofaani jechuun marii kana irratti dubbataniiru. Mariin qooda fudhattoota naannoo Amaaraa har'a eegalame hanga sanbata dhufuutti kan itti fufu yoo ta'u adeemsa kanarratti qooda fudhattoota 2000 ol hirmaachisaa akka jiru ABC'n gabaaseetiin jira. Oduu biyya alaatti yoo dabarru taphattoonni kilaba Ingilaand 175 sababa hanqina qulqullina dhibee ilkaaniitiif saaxilamaa jiraachuu qorannoon beeksiseera.
Qorannoon kun akka jedhutti dhiphinni dhugaatii mi'ooftuu fi hanqinni barnootaa sababa taphattoota ol adeemoo hanqina qulqullina ilkaaniitiif saaxilaa jiran keessaa isaan muraasa jechuudhaan kaaheera. Taphattoonni reefuu guddataa jiran akkaadaamiin kilaboota Ingilaandii hedduun sababa dhukkuba ilkaaniitiin shaakalarraa hafaa akka jiranis kaaheera. Qorannoon dhihoo ifoome akka mul'isutti dhibbantaan 75 dhibee ilkaanii akka qabanii fi yeroo garagaraatti rakkoo kanaaf akka isaan saaxilamanis kaahee jira. Qorannoo kana qorattoota kolleejjii Yuunivarsiitii London kan UCL jedhamu keessatti kan gaggeeffamedha. Qorattoonni kunneenis taphattoota akkaadaamii kilaboota Ingilaand 10 kanneen Premier League, Champions League, Super League fi kanneen dubartootaan taphatan 160 ta'an gaafachuudhaan qorannoo kana akka riisarchiitti gaggeessee jira. Bu'aan qorannoo kana akka mul'isutti taphattoonni ol adeemoon dhiironnii fi dubartoonni rakkoo caccabuu ilkaanii fi hanqina qulqullina afaanii hamaa qabaachuus kaahee jira. Taphattoonni kunneen namoota umrii wal fakkaataa irra jiranii fi addunyaa kubbaa miilaatiin ala jiran caalaa rakkoo kanaaf saaxilamoo kan jedhan qorannoon kun qorannoo barruu dhimma fayyaa British Medical Journal jedhamu irratti maxxanfame namoota qopheessan keessaa tokko kan ta'e Dr. Sahol Koonvaayisan namni jedhamu rakkoo kana qorachuudhaaf namoota yookaan maloota garagaraa fayyadamuun dirqama keenya jechuunis kaahaniiti jiru. Barnoota dhimma fayyaa afaanii fi ilkaanii akkasumas waa'ee qulqullinaa cimsuun dirqama ta'uu kan himan yommuu ta'u qorataan kun ragaan kun carraa gaariidha taphattoota rakkoo kanaaf saaxilaman gorsuu fi barsiisuun bu'uura guddaa ammanuuf kenna jechuunis kaahaniiru. Qaamni kun ispoortii hoogganuu akka tarkaanfiitti fudhachuu fi carraa guddaa kan ta'a yoo jedhan hojiin ispoortii rakkoo fayyaa ilkaanii gaafachuu yookaan gufachuus akka hin qabne afaan keenya qaama keenya sirriitti eeggachuu qabna jechuudhaan hubannoo uumuu jalqabaniiru. Taphattoonni hedduun wayita taphaaf gulaalaan rakkoo dhiiga ilkaanii fi dhukkubbii erga ilkaanii himachuudhaan leenjii fi bu'aa akka hin dandeenye godhaniiru. Rakkoon kun akka sababaatti kan ka'e ilkaan rigachuun qulqulleeffachuu amaleeffachuu dhabuun wantoota qabiyyee sukkaaraa hedduminaan qaban soorachuu fi dhugaatiiwwan mi'aawoo hedduu fayyadamuun sababoota rakkoo fayyaa kana taphattoota irratti fidan keessaa tokko jedhee kaaheera. Qorannoon kun hojii heddummachuu irraa kan ka'e garmalee dhiphachuun akkasumas asiidiin garaachaa taphattoota mudatu miidhamuu ilkaan isaaniitiif sababa lammaffaadha jechuun kaaheera. Qorannoon kun rakkoo fayyaa ilkaanii taphattoota umriin isaanii 16 hanga 18 gidduu jiran mudachuu irratti kan gaggeeffamuun akkasumas taphattoota dubartootaa hirmaachisuunis kan jalqabaa ta'eera. Dr. Koonvaayisan akka jedhanitti namoota piroofeeshinaala addunyaa ispoortii keessa guddatan irratti rakkoo akkasii arguun baay'ee kan nama rifachiisudha jechuunis kaahaniiru. Taphattoonni fayyummaa isaanii eeggatanii yeroo yeroodhaan sakatta'amuu irratti burkutaa'uu ilkaan isaaniitiif hamaa akkasii arguun yeroo gaariitti mul'achuu kan hin dandeenyedha jechuun kaaheera. Qorannoon kun akka agarsiisutti taphattoota kanneen keessaa dhibbantaa 76.8 kan ta'an rakkoo qulqulla ilkaan isaanii kan mudate ta'uu himeera. Taphattoonni England umriin isaanii waggaa 15 ta'e ammoo dhibbantaa 40 rakkoo fayyaa ilkaanii wal fakkaataa kanaan isaan mudata jechuunis kaaheera. Rakkoo fayyaa ilkaanii ifatti mul'atuu fi kan ammaaf yaalamuu gaafatu taphattoota dhibbantaa 31.2 ta'an irratti gahaatiin jira. Qorannoon kun akka mirkaneessetti taphattoonni ol adeemoon yookaan ol guddatoon kunniin mana yaalaa deemanii wal'aansa gahaa argachuu dhiisanii qorannoo tapha dura taasisan qofarratti hirkatanii miidhamaa jiran jechuunis kaaheera. Akka gabaasa kanaatti 5 keessaa yoo xiqqaate tokko waggaa 2 keessatti guyyaa tokkollee mana yaalaa ilkaaniitti akka isaan hin ilaalamne kan kaasudha jechuun kaaheera. Rakkoon akkanaa ammoo biyya qaroominaan guddate jedhamu keessa mallattoo gaafii kan galchuudha. Bu'aan qorannoo amma gaggeeffame kun kan bara 2016 gaggeeffame faana yeroo wal fakkaataa kan gaggeeffamedha. Yeroo sana qorannoon fayyaa ilkaanii taphattoota umriin isaanii waggaa 16 hanga 18 ta'an irratti gaggeeffame. Taphattoonni kunneen ol guddatoon umriin isaanii jiranii fi addunyaa kubbaa miilaatiin ala jiran caalaa harka 10 dhibee kanaaf saaxilamoo ta'uu isaanii mul'isee ture. Rakkoon kun ammas kan duraa caalaa hammaateera yoo jedhamu kilaboonni bu'aa qorannoo kanaaf bakka kennuu fi tarkaanfii fudhachuu akka qaban qorattoonni kunneen dhaamaniitiin jiru. Dr. Koonvaayisan kanaan dura kilabootaaf yaada kennamu hatattamaan fudhachanii gara hojiitti hin hiikne jechuun komataniiru. Amma garuu kilaboonni jedhan Dr. kun waldaan kubbaa miilaa dhimma kana xiyyeeffannaadhaan ilaalu hojiirra oolchuu akka qabu jabeessanii dubbataniiru. Yaadni furmaataa qorannoon kun kan ka'e taphattoonni yeroo hundaa dhugaatii anniisaa kennu erga dhuganii booda afaan isaanii lulluuqachuu yookaan qulqulleeffachuu akka qabanidha jechuun kaahaniiru. Yeroo yeroodhaan hordoffii fayyaa ilkaanii akka taasisaniifis gorsa kennaniitiin jiru.
Oduu biraatiin Doonaald Tiraamp erga gabaan gaaga'ameen boodam qaraxa cimaa biyyootarra kaa'an dhaabuudhaan Chaayinaatti garuu dabalan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaraxa ol aanaa biyyoota irra kaa'anii kan jiran yoo ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa kun qaraxa biyyoota irra kaa'an olaanoo yeroon hojiirra oolmaa isaa guyyoota 90f akka harkifatu gochuun garuu waraanni daldalaa Chaayinaa waliin taasifamu daran hammeessaniitiin jiru. Jijjiirama imaammataa guddaa ta'een qaranni biyyoota michoota daldala Ameerikaa tilmaamaan gara 60 ta'an irra kaa'ame erga hojiirra oolfamuu jalqabee sa'aatii muraasa booda garuu dubbataniiru. Tiraamp mariin itti fufee waan jiruuf biyyoonni hundi qaraxa walfakkaataa gabaasaa yookaan kanneen gadaanaa ta'e 10% akka kaffalaniif hayyamamuu dubbataniiru. Yeroodhuma murtee kana dabarsanitti ammoo Chaayinaan kabaja nu dhoowwatte jedhaniin irratti qaraxa dabalataa kaa'aniin 125tti ol guddisaniiru. Doonaald Tiraamp Chaayinaa irra qaraxa kan dabalan sababii Beejing meeshaalee Ameerikaa irraa galfaman irratti qaraxa 84 kaa'uudhaan haaloo isee bahatteen dubbateera. Biyyoonni lamaan waraana daldalaan keessa kan jiran yommuu ta'u, Tiraamp oomishaalee gara Ameerikaa seenan hunda irratti qaraxa kaa'uudhaan sirna daldala addunyaa keessatti waggoottan darban kanneen waggoota 10f haala hin argamne beekamneen jijjiirama erga taasisaniin booda jechuudhaan xiinxaltoonni garaagaraa dubbii kana wal harkaa fuudhuun dubbataa jiru. Murtee Doonaald Tiraamp erga torbaaniin dubbatame oomishaalee biyyoota hundarraa gara Ameerikaa seenan hunda irratti qaraxa gadaanaa 10% akka kaa'an beeksisanii turan. White House balleessitoota adda bahanidha biyyoota jedhamaniif kan Tiraamp ammoo hojii daldala haqa qabeessa hin taane irratti bobba'aniiru jedhan irratti ammoo qaraxa dabalataa ol aanaa katabaniiru. Biyyoota tarree kana keessatti hammatan keessaa biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa 27, Veetnaamii fi Afrikaan kibbaa kan argaman yoo ta'u, biyyoota kanneen irrattis qaraxni 11 hanga 100 gahuu kaa'ameetiin jira. Murtee Doonaald Tiraamp kana hordofee torbaan darbee jeequmsi gabaa biyyattii keessatti uumamee turuu xiinxaltoonnii fi gabaan himameera. Haala kasaaraa maallaqaa tiriliyoonaan lakkaa'amu hordofee kanaanis namoonni baay'een aaksiyoonni yookaan gaheen qaban gurguramaniiru jechuun dubbataniiru. Lammiileen Ameerikaa gatii shaqaxaa ni qaala'aa yaaddoo jedhu keessa kan seenan yommuu ta'u, xiinxaltoonni ammoo kufaatii diinagdee mudachuuf carraan dabalaa jiraachuu kaa'aniiru. Sa'aatii jijjiiramni kun ta'ee booda ifa ta'uutti taasifametti gabaatti jijjiiramni cimaan mul'ateera jechuun dubbatan. Doonaald Tiraamp ammoo miidiyaa kan isaanii kan ta'e Tiruuz irratti erga qoodaniin qaranni isaan kaahan kunis biyyoota haaloo bahuun isaanii tarkaanfii hin fudhatin irratti hojii irra kan oolfamu guyyoota 90 erga ture booda jechuunis kaaheera. Qaraxni dabalataa Chaayinaa irra kaa'ame garuu battalumatti hojii irra oolfamuu akka eegalu dubbataniiru. Tibba tokkotti tarii yeroo dhihootti Chaayinaan Ameerikaa fi biyyoota kaan yeroo itti dhiibbaa taasiftu kanaan booda fudhatama akka hin qabne ta'uu isaanii yaada kanatti makaniiru. Itti gaafatamaan ministeera mallaqaa Ameerikaa Scott Bessent jijjiirama kaleessa taasifame sababii dhiibbaa kufaatii faayinaansii idil addunyaatiin kan murtaa'e akka hin taanes falmaniiru. Gameessi miseensa Dimokiraatii Chaak Ruumaar namni jedhamu ammoo murteen Doonaald Tiraamp gatiin isaa fi booddeetti kan isa deebisaa jirudha jechuunis dubbateera. Dhimmuma qaraxaa kanaan wal qabatee Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti muddamni haaraan kan eegalee erga Doonaald Tiraamp aangoo qabatanidha jechuunis dhagahameera. Doonaald Tiraamp jalqaba waggaa kanaatti Chaayinaa irra kaa'anii kan turan qaraxa 20% irratti dabalatan 34% dabaleera. Beejing gama isheetiin oomishaalee Ameerikaa irraa gara biyyaatti argaman irratti qaraxa 34% kaa'uun wal qixxeessiteerti. Doonaald Tiraamp ammoo tarkaanfii haaloo bahuu deebisanii Chaayinaa irra kaa'uudhaaf deebii kennuudhaaf dabalataan qaraxa 50% dabaluudhaan walumaa galatti 104 taasisuun guyyaa kibxata darbee ifatti himaniiru. Murtee Doonaald Tiraamp kanaan kan duubatti hin deebine Chaayinaan ammoo hanga dhumaatti waraana daldalaa kanaan akka qabsooftu ifatti dubbatteerti. Haaluma kanaan Tiraamp Chaayinaa irra qaraxa 104 kaa'an sa'aatiiwwan muraasa booda Chaayinaan oomishaalee Ameerikaa irraa dhufan 134 dabaluudhaan walumaa gala 184 taasifteerti. Har'a ammoo Doonaald Tiraamp qaraxa oomishaalee Chaayinaa irraa gara Ameerikaa seenan irratti 125 taasisuu beeksisuudhaan biyyoota kaan garuu guyyoota 90 dhufanitti akka jalqaban ifa godheetiin jira. Chaayinaanis hanga ammaatti wanti dubbate jiraachuu baatullee gara fuulduraatti haaloo bahuu kana akka itti fuftu garuu kanaan dura dhaaddatteetiin turte. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa dhuma irratti oduu dinqisiisoo isin biraan geenna.
Areera aanan harree kiiloon tokkichi yuuroo 1,200tti gurguramaa jiraachuun dhagahameetiin jira. Saarbiyaa keessatti areerri aanan harree irraa hojjetamu kiiloon tokko qofti yuuroo 1,200tti gurguramaa akka jiru himamaatiin jira. Kunis giddugalaan mindaa ji'aa caalaa kan gatii qabu yoo ta'u guyyaa tokkotti kuni kan argamu ta'uun dubbatamaatiin jira. Akka qorattoonni jedhanitti areerri kunis kan gurguramu bakka kunuunsa uumamaa Zaasaavikaa jedhamu keessatti yoo ta'u iddoon kunis magaalaa guddoo biyyattii irraa gara lixaatti tilmaamaan kiiloomeetira 80 fagaattee kan argamtu ta'uun beekameera. Areera kiiloogiraama tokko hojjechuudhaaf aannan harree liitira 25 ni barbaachisa jechuun dubbatan. Harreen tokko ammoo aannan hanga sanaa kennuudhaaf waggaa tokkoo fi walakkaa olitti kan itti fudhatudha. Kun jechuun hoogganaan kunuunsa uumamaa Zaafaazichaa keessatti argamu oduu kana guutumatti qindeesseera. Areerri harree kun kanneen gatii jabaa qaban keessaa tokko yoo ta'u areerri cuquliisni Ispeen keessatti oomishamuu fi kanneen biroo blue cheese jedhaman kana caalaa baay'ee qaalii akka ta'e kanaan dura dubbatama. Areerri cuquliisni kiiloogiraamni 2.5 bara 2024tti yuuroo 36,000tti akka gurgurames dhagahameera. Kanaanis galmee jiinas addunyaa irratti kan galmaa'e ta'uun ifa godhameera. Taphataan kubbaa miilaa beekamaan Noovaak Jookoviich jedhamu soorata waggaatiif dhiheessii ittoo aannan harree kana waggaa guutuu bitaa akka ture ibsameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa